Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Pireezidaantii Xi Jinping waliin mari'atan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping hagayya 2015 booda marii yeroo sadaffaa taasisan. Hooggantoonni lamaan deddeebisanii walitti dhufuun isaanii tumsi biyyoota lamaan wal kabajaa fi faayidaa irratti bu'uureffate cimaa dhufuunsaa akka agarsiisu yaadachiisa. Tumsa kanaan investimentii guddina magariisaa dijitaalaayizeeshinii fi misooma madda anniisaa haaraa irratti cimsuuf kutannoo qaban ibsan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed marii gamlameenii boodas yaadannoo gootota uummataatti abaaboo kaa'uu isaanii odeeffannoon waajjira ministeera muummeerraa argame ni mul'isa. Rakkoon nageenyaa fi qoodinsa qabeenyaa qaqqabeessa hin taane furmaata waloo biyyootaa barbaada jedhan Antooniyoo Guuterees. Rakkoo nageenyaa fi qoodinsa qaqqabeessa hin taane addunyaa qormaata keessa galchaa jiru furmaata waloo biyyootaa kan barbaadu ta'uu barreessan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees ibsan. Antooniyoo Guuterees yaa'ii tumsa Chaayinaa Afrikaa irratti argamuun haasawa taasisaniin waraanni Yuukireen Suudaanii fi Gaazaatti gaggeeffamaa jiru diinagdee addunyaa miidhaa jiraachuu himan. Antooniyoo Guuterees yaa'ii tumsa Chaayinaa Afrikaa irratti argamuun haasawa taasisaniin waraanni Yuukireen Suudaanii fi Gaazaatti gaggeeffamaa jiru diinagdee addunyaa miidhaa jiraachuu himaniiru. Sirni faayinaansii addunyaa haqa qabeessa ta'uu dhabuu isaan biyyoota galii gadaanaa qaban irratti dhiibbaa olaanaa qaqqabsiisaa jiraachuu dubbatan. Hariiroon kibbaa rakkoolee kanneeniif furmaata ijoo fi tumsi Chaayinaa Afrikaa dhimmichaaf utubaa ta'uu eeraniiru. Rakkoon nageenyaa fi tasgabbii akkasumas jijjiiramni qabeenya qilleessaa dhiibban biyyoota guddataa jiran irratti qaqqabsiisuu hammaataa dhufuu isaan tumsa cimaa barbaachisa jedhan. Tumsi Afrikaa Chaayinaa nageenya misooma fi badhaadhina addunyaaf qooda olaanaa qabaachuu barreessan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees kaasanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen aangoo gadhiisuuf akka jiran ibsame. Ministeerri dhimma alaa Yuukireen Diimtiroo Kuleebaa akka qaama jijjiirraa mootummaa eeggataa turetti aangoo gadhiisuu isaanii beeksisan. Afayaa'iin paarlaamaa Ruuslaan Isteefaanchak xalayaa aangoo gadhiisuu Kuleebaa feesbuukii irratti maxxansan. Seera tumtoonni itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haqaa dabalatee aangawoonni hedduun aangoo gadhiisuu isaa kan eegaa jiran yoo ta'u muudamni haaraan ta'uuf akka jiru aangawoonni himaniiru. Bara 2020 ministeera haajaa alaa kan ta'an Kuleebaan weerara Raashiyaan bara 2022 eegale hunda keessatti Yuukireen addunyaa akka dhaqqabduuf hoogganuu gargaaraniiru. Torbee darbe yeroo Yuukireen gargaarsa waraanaa dabalataa barbaaddutti ministeerota dhimma alaa gamtaa Awurooppaa dabalatee aangawoota biyyoota dhiyaa waliin yeroo hunda wal arganii mari'ataa turan. Pireezidaantii Yuukireen Voolodimiir Zeleniskii haasawa halkanii kan idileen dhageessisaniin Yuukireen mootummaa ishee damee tokko cimsuu akka qabdu ibsuun murtoon sirnaa qophaa'eera jedhan. Hojii walta'iinsa haaraa fi dippiloomaasii sadarkaa haaraan nu barbaachisa akkasumas hawaasa Yuukireen naannoo addunyaa waliin hariiroo sadarkaa haaraa uummachuutu nu barbaachisa jedhan Zeleniskiin. Yeroon waaltaalee mootummaa Yuukireen cimsuun amma yoo ta'u qaama nu gargaare hunda nan galateeffadha jedhan. Ameerikaatti daa'imti waggaa 11 kantiibaa duraanii fi intala isaatti dhukaasee ajjeese. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Luuziyaanaa keessatti daa'imti waggaa 11 kantiibaa duraanii fi intala isaa umuriin ishee waggaa 31 taate Keeshaa Maayils jedhamtutti mana jireenyaa isaanii keessatti rasaasa itti dhukaasuun ajjeese. Daa'imni kun gochaa kana raawwachuu isaa akka amane ibsameera. Daa'imni kun namoota lamatti dhukaasee ajjeesuun hidhamee kan jiru yoo ta'u mirga wabii $500,000tiin ba'uus argate. Itti gaafatamaan poolisii Jaared Maakileevaa ibsa kennaniin taatee kanaan guutummaan magaalaa miindeen rifateera jedhan. Ta'us garuu amma xiqqoo boqateera. Sababni isaas namni yakka kana raawwate qabameera jechuun himaniiru. Qorannoo bakka yakki kun itti raawwatametti taasifameen namoota lama ajjeesuudhaaf meeshaaleen lama faayidaarra oolan argaman. Bakka taateen kun uumametti daa'ima kanarratti jalqaba qorannoon yeroo taasifametti wanta uumamee ture ilaalchisuun kan dubbate kan nama hin amansiifne akka ta'e qondaalli poolisii kun ibseera. Ta'us garuu ture gocha kana raawwachuu amane. Haa ta'u malee qorattoonni daa'imni kun yakka kana maaliif akka raawwate ragaan agarsiisu akka hin argamin dubbata. Maaliif yakka kana raawwachuuf barbaade hanga ammaatti wanti beekame hin jiru taateewwan walitti fiduudhaan dhimmicha irra ga'uudhaaf carraaqaa jirra jechuun dubbatan Maakileevir. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan biroo waliin turtii gaarii.